Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune kabajamtoota daawwattoota asha inda kan jirtu. Nagaa keessa. Muduni. Haye. Jadi, ase. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nuti nagaa jirra galata rabbii daawwattoota keenyaa arra deebine dhufneerra arra maal qabattanii dhuftan yoo nuun jettan akka duraanii meeshaa mana keessaa bichaa miti baay'inni isaa uffata qabannee dhufne uffata bichaa miti waan naaruuf illee waa hedduutu jira. Kanaafuu gatii isallee ni ilaaltanii isinillee barbaadanii bitattan waan ta'eef akka xumura viidiyoo keenyatti share like subscribe gochuudhaan hojii turaa isin jedha. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenyaa warroonni chaanaalii kennaaf kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoon dafee akka isin bira gahuuf jecha mallattoo doolaa milikitii akka tuqxan isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa har'allee maal qabatanii dhuftan yoo jettan taate meeshaa obboleettii teennaa qabannee dhufne jechuudha. Obboleettiin teennaa maatii ishee abbaa ayye egaa warroonni obboleettii teessanii fi akkasuma maatii keessan ilma keessan ijoollee maatii daa'imman keessan asitti dhiiftanii deemtan maatii keessanii fi ijoollee teessanillee surprise gochuu hin dandeessan jechuudha. Bakka jiranitti isinii geessinee irraa itti isinii ufifnee bareechinee jechuudha. Isin akka isinii gammachiifnu abdii qabdan isinillee nullee mootu waadaa isinii galla jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kallattii maaniin obboleettiin teenya kun eessa deema meeshaan kun yoo jettan shirka deema jechuudha. Shirka yookiin immoo naannoo shirka karrayyuu yookiin immoo karrayyuu miti keellaa. Iddoon sun naannoo sun keellaa jedhama. Keellaa deema jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya maatii fi mee maal fa'aa surprise goote isinillee ilaalati. Isin hoo maatii keessan maaliin surprise goona jedhaa laalati akkasitti kottaa gama keenya isin simanna isiniin jedha kallattii maaniin gara meeshaa isin agarsiiftuu deemna jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaa amma kallattiidhaan meeshaa obboleettii uffata daa'immanii baay'eetu jira. Kana jecha hundi isaanii tokko tokkoon isin agarsiisa. Akka xumura viidiyoo keenyatti hojii turaa isin jedha daawwattoota keenya. Tuni uffata daa'ima baay'ee xiqqoo taateeti jechuudha. Kun shiitinii qaba. Tidak nama gerak kau je tu lah marahnya lah kena. Yellow baik baik tu dugaan dia tu. Mula lima dua sudah, mulut dia tu lah. Lepas tadi kau tidak nak kau di, lagi tidak nak kau dia tu lah. Kau ni ada tu kalau tu kau di. Kau ni mau tu jual agak sedih, tiga tahun lagi kita. Video kita gini tidak je jual agak sedih cinta jadi kaya deh. Kau baik baik dah kalau reward kita ini asal ramah apa kau. Candi wahai dua wahai ni pun daima akan tahu kalau itu dah. Karena lama, jangan mau sedih jual daima ni sedih. Pikiran je tu sedih tu kita juga. Kalau kami bayi bayi itu ni le, kalau ada ni mana tambah sonari sama sama yang itu mana yang isi dan tak kerja juga. Kalau unsan timan unsan tak ko kalau kita tu gara-gara tun tadai wagga jahat tun tadai wagga sedih ini. Kan kalau pun daima ni kita mau tu pada hari ini kita jelas jaman abad jelas, puri jaman ke hari ini kita juga jaman kita hari ini bayi kita tu ujian hari juga, puno jaman kan ni beda negara terjadi kita orang juga, puno mau tu darban no, jero bayi benda ni beda ni, puno bayi kita juga nama kami kita tahu, nama kita le jual le nama ni apa ni. Gize isa di jura kan fakara. Kan abba tu dah kawal bari tu jura. Baik kalari bari dah kata ida. Filanne binne di jura kan fakara apa ni? Hari ini, no terus kan saya buat. Kabramu shurabi jiram malle kawadar ini jura hari ni. Kurang ni ya, nama kurang ni tak, Allah ni tak. Karena kata kurang ni kahalat je juga, bayi bayi tapi kualiti kayak kata juga, ni nak apa mancuru, bayi kurang bayi dah. Kayak anu mau tu you, upat abal juga, ambil saja aja. Kalau kan ada yang kurang bayi juga, saya dia. Abang berbaring foto nanti foto kita ni bituran deh, dan jadi foto kan foto nama kita ni saya kita foto terlalu bituran deh nani kita. Mana ni? Mana itu? Baik, kalau baru itu juga ada program. Sadariya mau sadariya, apa ni?
Jira kuma jauh pada jira. الرابع سمي جاكيتي Seteria kaba. Bismillah. Kodi dulu busir. Karena itu jalan kereta seteria sana. Kalau mau tuh suruh dia sarai juga. Suruh le bahasa kan tuh. Yes ya. Mata. Suruh le nggak jira. Alagana ordame gurgurama jinjira rawatto takenna mati kesane uffata akka bittini bittani ni yu ergitan dare oddu su dandana ni genna silleen bittini baaje kuma jira kana icha baaje no dada wante bayyan kana dama kawadame bita gesafi akka daratan jette kana binne bi jira jura inshallah ayyane kinolani akka duai sigura nan bitawna jinjira pole tiya kana hakkata me kamara ke jati bitte jinjira fatuma dawkan maka jitu na genna baazawee micoo tanallee onlaayinumatti wal barree micoo waliin beeynu nuti maatii isheetiin immoo akka tasaa tahee horii warra firaati. Nama firallee onlaayinii nama waliin beeynu wal barsiisaa jira jechuudha. Injaatillee ni beeku osoo arginu. Injaatillee ni beekna garuu ishee biyya nama jirti onlaayinii kan mallattee nu beektisni nurraa kadhabattee akkuma jennumaa hubinnu binne jechuudha. Kun immoo uffata daa'imman kana daa'imman xixiqqooteeti jechuudha. Hiikees inni agarsiisu ni beektan hundi keessanuu ijoolleen daa'imman haala kana surree of keessaa qabaa jirra. Surree lamaa fi surraatii tokko maqafaa qaba. Haala kanaan uffata daa'imman lamaa bitinaan jettee uffata daa'imman xixiqqootan ni raawwatee jira. Kana fakkaatan ni jira. Wantoota keenya Saayidaan immoo soolaarii mana baadiyyaatti barbaachisaadha waan ta'eef soolaarii abbaa mukooti asirratti bittee ni jirti. Soolaarii kana gatii isaanii ni beekanii nama hedduu kun irraa fudhataa jira. Baadiyyaatti baay'ee barbaachisaa warra baadiyyaa jiraatan warra keessanii akka bittan jedhan malee. Kabiraan mootu qalamiitu jira. Qalamii faa bittin akka jedhan akka mana kana afatanii yoo jedhan girgiddaa yoo hin bareedu waan ta'eef qalamii manallee bitii. Qalamii manallee bitii nageessinaan jette qalamii manallee haala kanaan lama bitee jira ni gaaf jedhee yaada inshallah. Qalamillee dibanii manallee afanii akkasa agarsiisan arbii qabna inshallah. Kabiraan mootu sharaa midhaan jedhe sin sharaa mana keessa lafa dhaabanii midhaan jette. Sharaa yeroo amma mana keessaan bareedu kunillee mootu haala kana lafame. Sharaa yoo jala afne bareedu dhiisuu danda'a. Kana jecha makarshafaa jedhama. Jippa binnee fi kana wal fakkaatu jechuudha. Baay'ee akka mana bareeduuf kana binnee fi jirraa mirca makeennan tiraastirtii immoo isitu iyyuu ajajattee haala kanaan binnee hodhisiifnee fi qopheessinee fi jirraa inshaallah gara maatiisiitti geessuuf deemaa jirra jechuudha. Kan geessinan inshaallah. Daawwattoota keenya kana fakkaataa share like subscribe gochuun irraanfatinaa viidiyoon keenya kanarraa qabannee inni kan fakkaata lakkoofsa keenya warra barbaadan immoo duwwaa 977 shantamaan argachuu dandeessan hin jedha daawwattoota keenya maal tafe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.